Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattootaa hordoftoota keenyaa odeeffannoo wayitawaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Daawwattoota keenyaa waan tokko qabadhee isiniif dhufee Taajuu Shurrubbeedha. Dhiyeenyatti haadha manaasaa lubbuu akka baase addunyaan gabaasee ture. Haa ta'uutii amma Taajuun maal keessa jira? Obboleettiin keenya kan duutellee rabbishiidhaaf haa araaramu. Achuma biyya Jarmanitti guyyaa dheengaddaa bakka Oromoon hedduu fi akkasuma firootaa fi adaadan ishee argamanitti awwaalamtee ibsa ejjennoos kennanii turanii. Kanarraa kan ka'e miidiyaa hawaasaarra kan deemaa jiruu fi haala Taajuun keessa jiru. Taajuun murtii akkamii argate? Namoonni tokko tokko kan umrii guutuu jedhantu jira. Namoonni tokko tokko kan waggaa 5 jedhantu jira. Garuu dhugaan maalidha kan jedhu addaan isiniif baasa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma beekamu ajjeechaa isaatiin wal qabatee mormii guddaan gama firoota isaa deeggartootaa fi karaa adda addaatiin ibsamee ture. Karaan ittiin ibsame maalinni gama murtii isaatiin osoo hin ce'in dura namoonni hedduu Taajuu sappoorti godhanii Taajuun nama akkanaati, Taajuun miskiinaa, Taajuun maalidha, rabbi isa haa baasuu, rabbi maali isaa jedhu namoota jedhutu mul'ata. Gaafa namoonni akkana jedhu mul'atu mootu faallaa ajjeesuun isaa akka sirrii ta'etti namoota fudhatantu baay'ata. Hanga fedhe ilmi namaa inni dogongora eeyyeen beekamaadha. Garuu itti yaadee nama tokko ajjeesuun ammootu hanga fedhe namni sun jaallatamaa ta'e fedhe yoo ta'e lubbuun isheedhaa sunis lubbuu ilma namaati. Nama hiree meeqa sila argachuu danda'u karatti haftee sanirratti osoo isa jaallannu akka jibbinu taanee jirra. Amantanii amanuu baatanii namoonni hedduu sappoorti godhaa jiran. Hanga ammaatti namoonni du'a mucattiisanii osoo hin ta'in jiraachuu isaa isa sappoorti gochaa jiran akka gocha sanaa sirrii godheetitti. Jara keenya hanga fedhe jedhe dhuma dubbii. Abiyyiin kun diina keenya miti. Abiyyiin kun gadi fuudhamee sababa tokko malee akka ajjeefamuufani keessi kiyyanan eeyyamu. Ilma namaati. Lubbuu rabbiin fuudhu ilmi namaa akkamitti nama keessaa fuudha. Kun dogongora. Deeggaruu dhabuu waan biraati. In jaallanna Taajuu garuu badiini balleesseef sirrii miti adabamuu danda'uu qaba. Kanaaf amma maalirra jira kan jedhutu ceena. Taajuun erga hidhamee akkuma guyyaa ajjeesisaniin poolisatti of darbatee harka kennatee biyya Jarmanitti seerri gosoota hedduun jira. Gosoota seerri jiru keessaa maalinni jalqaba irratti namni tokko osoo hin beekin tasaan osoo bifa jaalalaa keessa jiran tasaan yoo namni si harkatti du'e murtii waggaa 7 hanga 10 fudhata. Namni tokko immoo wal lolteeni osoo wal haleelaa jirtu keessaa yoo harka keetti kan du'u taate waggaa 10 hanga 15 kan jedhu jira. Akkasumas immoo itti yaaddee itti karoorsitee akkasumas nama san haala suukaneessadhaan yoo ajjeefte hidhaa waggaa 20 hanga umrii guutuutti sitti murtaa'a. Kana qofa osoo hin taane hanga murtii du'aatitti kan nama murtaa'utu jira. Murtiin du'aa akka biyyoota arabaa sanitti nama fannisuu osoo hin ta'in marfee si diranii si ajjeesanii. Taajuun kana keessaa kam irratti hirmaate kan jedhu yaadota lama. Tokko obboleessa irraa kan dhiyaatee fi lammaffaan immoo sooshaal miidiyaa kanarraa kan deemu isin biraan ga'a. Taajuun amma mana murtii biyyattii saniititti erga dhiyaateen booda yeroo ammaa kanatti akka miidiyaatitti isin ibsa. Jara keenya akka miidiyaatitti isin ibsa. Hidhaa waggaa 5 qofa adabame kan jedhe gurra kiyyaan dhagaye. Viidiyoo gurra kiyyaan kan dhagaye. Kan lammaffaan mootu Taajuun mana hidhaa biyyattii irraa gara mana murtiitti erga deemeen booda hidhaa umrii guutuu itti murtaa'e kan jedhullee miidiyaa hawaasaarraa arge. Garuu dhugaan jiru isa kami kan jedhu namoota biyya san jiranii fi namoota isa hordofaa jiran dabalate miidiyaa biyyattii isaanii gaafa duraa ajjeesuusaa maxxanse jala deemee gaafa laalu Taajuun erga hidhamee torbanoota gahee jira. Hanga ammaattitti jechuudha. Poolisiin biyyattii qorannaa cimaa geggeessaa tureen obboleettiin keenya akkamitti akka ajjeefamte, maaliin akka ajjeefamte, miira akkamitiin akka ajjeefamte qorannaa reeffa ishiitii irratti raawwachaa turan xumuranii ragaa guutuu hospitaalarraa poolisni fudhatee gara mana murteetitti dabarsee obboleettiin keenya kan wareegamte akka awwaalamtuuf eeyyamanii
fuudhanii awwaalanii jechuudha. Sana booda waraqaan ragaa achi mana yaalatti irraa poolisni fudhate suni mana murtiitti dabarfame. Ammatti Taajuun mana hidhaa yookaan mana amala sirreessaa keessa jira malee manni murtii dhimma isaa kana xumuree murteedhaaf isa hin yaamne. Dhugaan jiru isa kana. Wantoota ragaa barbaachisan hunda sassaabbatee jira. Ammatti poolisni biyyattii isarraa wantoota qulqulleeffatu baay'ee waan qabuuf dhimmi ulfaataadha. Akka jedhame akka obboleessi waggaa shanii dhaba jedhee haasawsanii miti. Murteen kun murtee salphaa miti. Nama nagaati. Nama harkaan akkatti osoo oltuma wal ajjeesan osoo hin taane haadha manaasaa fuudhee albee itti kaayee ajjeese. Kun murteen yoo xiqqaate waggoota 20 hanga du'aatti nama adabuu danda'a. Yoo rabbiin isaa laaffisee waggaa 5 san ta'e illee alhamdulillah rakkoo miti. Oromoon gumaan baasaa nam lubbuun namallee nama harkatti hin duute. Garuu hololli miidiyaa hawaasaa kun baay'ee tokko nama suukaneessaa jechuudha. Kanaaf Taajuu Shurrubbee mana murtiitti hin dhiyaanne mana hidhaa jira. Mana murtiitti yoo dhiyaate jala deemnee namoota isa hordofaa jiranillee quba ol qabna. Akkasumas immoo miidiyaa san quba qabna. Waan ta'eef isaanumarraa qulqulleeffannee isiniif deebina jechuudha. Ajjeechan akkasii deddeebi'ee biyya keessatti illee ta'amaa jira. Ilmi namaa keessa ani bara akkamii keessa jira dheengadda viidiyoo isinii maxxansee ture. Ilmi namaa gara walitti keessa Oromoon gara laafadha. Oromoon miskiinadha. Oromoon gara jabummaa keessa darbite daa'ima ofii dhalche. Ilmoo baatii 3 nama gudee dufaadha. Oromoon nama akkanaa kana. Maal ol sobuun maal godha? Namni yoo adda deemuu osoo danda'u, wal dhiisuu osoo danda'u, argite kiiloo ofii qabbuusee miira addunyaa bor irraa godaantuuf waggaa 20-30 amma jireenyi la fakkeenyaaf namni kun yoo xiqqaate waggaa 40 waggaa 30 wayi waggaan inni jiraatu kana booda walakkaa nyaatee jira. Hanga fedhee umurii dheeraa qabaate. Namni jireenya walakkaa tana jiraachuuf jecha akkamitti ofillee qiyaamatti darbee isillee umrii isii gabaabsa. Ilmi namaa namni nama ajjeese rabbiin keenya jannata irratti haraam godha. Lubbuu namaati gaa lubbuu rabbii qofa si keessaa fuudhuu danda'a gaa. Amma kana jechuu barbaadee osoo hin ta'in ilmi namaa akkatti garaa walitti hin jabaatina. Jara keenya yoo hanga feetan walammeessitan illee ofirraa dhiisaa yaada akkasii. Tasaayyuu ta'uu qabu wanta kana ajjeechan kun. Dhugaa rabbiitti siisuu kaneessa. Biyya keenyatti ilmi namaa akka sareetti wal gorra'ee deemaa jira. Akka sareetti hayni jiru kan. Guyyarraa dhageenya jechoota hamaa garuu miidiyaa waasatti hin gadhufu itti saalfanna itti qaanfanna jara. Inuma waan danda'amu miti. Kanaaf rabbiin nun dhageenya iyyuu haa eegu. Wallaahi waan baay'ee fokkataa hedduu deemaa jira. Inni biraa wanti isiniin jedhu hin jiru. Dhumarratti wanti isiniin jedhu yoo jiraate dhiyeenyatti waraanni bilisummaa Oromoo maaf laafe jettanii gaafii hedduu namni dhiyeessaa isinis maaf dhaabbattan kan jedhullee ni jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo dhaabee osoo hin ta'in uummanni keenya naannoo Oromiyaa guututti beelan dararamaa waan jiruuf sababa saniitiif gargaarsi biyyattii guutuu keessa akka uummata waliin ga'uuf biyyi takka yoo nagaa qabaatte gargaarsi godhamaa fi gargaarsi hawaasa biraa gara namoota beelaanii bira akka dhaqqabuuf waraana dhaabanii ajaja ol aanaa darbeen kuni ta'ame. Kanaaf malee waraanni hojii isaa hojjechaa tuma jira. Ammatti garuu sababa beelli naannoo Oromiyaa guutuu keessatti hammaateef dhaabbate jechuudha. Dhiyeenyatti haala ajaa'ibsiisaadhaan of qopheessanii deebi'aa jiranii keessayyuu dheengadda argitan waraanni tokko lama jedhame hin lakkaa'amne kumaatamoota lakkaa'amu mooraa leenjii keessaa eebbifamanii gara hojiitti bobbaafamaniiti jiru. Odeeffannoo isaanii qabatamaa hundaayyuu qabannee kana booda kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasuma waa'ee biyyattii irratti diinagdeen maal keessa jira uummanni keenya qaala'insi jireenya maal ga'ee fi odeeffannoo hundaa isin bira geenya ani kan isin waliin ture reedii Adam TV. Namoonni YouTube channel keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Inshallah hojii keenya idileetti deebinee odeeffannoo wayitawaa isin qaqqabsiisuudhaaf ammallee waadaa akkuma duriitti isiniif seenna. Haaluma tokko tokkotu biizii nu godhee isinirraa banneen of kolchaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadhaa, isin jaalladhaa, isin kabajaa, yaada keessan koomentiin kennadhaa. Nagaatti.